Arsenal wal qabatee tariitii Premier League Englandin wiixata dhufu kan inni taphatu. Taphaawwan hafan kana keessaa Jureen Timber tapha xumuraa taphachuu akka danda'u miidhamarraa akka bayyanate leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kaleessa kan inni dubbate. Premier League England taphoonni torbee 37ffaadha har'a kan taphatamu. Liverpool Aston Villa waliin kan inni taphatu. Kilaboonni kunneen lamaan morkii Champions League kilaboota Awurooppaa irratti hirmaannaa argachuudhaaf kan isaan waliin taphatanii har'a hiree isaanii ofumaa isaaniitiif kan isaan murteeffatuu danda'an. Lamaan isaanii qabxii 59 qabu. Sadarkaa arfaffaa fi shanaffaa irratti kan isaan argamanii qabxii 55 kan qabu ammoo Bournemouth sadarkaa ja'affaa irra jira. Kanaaf har'a abbaa injifateetu hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa bara dhufu kan inni mirkaneeffatu. Liverpool akkasuma Aston Villa torbee darbe qixa bahe. Liverpool Chelsea waliin, Aston Villa Burnley waliin goolii 2 qixa bahuu isaa ni yaadatama. Premier League England kanaan dilbata morkii taphatamu. Manchester United Nottingham Forest waliin, Brentford Crystal Palace waliin, Everton Sunderland, Leeds United Brighton Wolves Fulham waliin yoo taphatu. West Ham furmaata liigichaa mirkaneeffachuudhaaf yookaan immoo qabxii Tottenham irratti hundaa'uudhaan kana booda Newcastle waliin taphni ammoo dilbata taphatu. Gamanumaan eegama. Arsenal wiixata taphata Burnley waliin. Kun imala waancaa Arsenal waggaa 22 tapha ittiin murteessu kan harka caalu kan harkatti galfatu ta'a jedhamee kan inni eegamu. Taphni xumuraa waancaa FA England ammoo boru kan inni taphatamu istaadiyeemii Wembleytti boru. Manchester City Chelsea waliin kan inni taphatu. Keessumattuu tapha kanaan gareen Pep Guardiola Manchester Cityn waancaa lammaffaa bara dorgommii kana argachuudhaaf kan inni taphatu. Chelsea ammoo karaa qaxxaamuraan dorgommiilee Awurooppaa keessumattuu liiga Awurooppaa illee ta'u argachuudhaaf sadarkaa amma irratti argaman isaaniif yaaddeessaadha. Dorgommii Awurooppaatiin ala ta'uudha kan isaan danda'anii. Waggoota afurii walitti aansee xumuraaf kan ga'e Manchester City waancaa FA Englandin bara 2024, Manchester United bara darbe ammoo Crystal Palacein waancaa kana dhabuunsaa ni yaadatama. Tariitii kanaan dura waggoota 3 walitti aansee xumuraaf ga'e kilabni waancaa dhabe Chelsea ture. Bara 2020 hanga 2022tti waancaadhaaf ga'e waancaa malee kan xumure Chelseadha kan inni ture. Gareen Pep Guardiola riikardii kana jalaa ooluudhaaf har'a morkiin isaanii bor morkiin isaan Chelsea waliin taasisan sa'aatii 11 eegalee gamanumaa kan eegamudha. Chelsean bara kana yeroo 17ffaadhaaf seenaa isaatiin waancaa FA Englandin kan inni xumuraaf ga'e. Kun ammoo Manchester United yeroo 22, Arsenal yeroo 21 waancaa FA kanaaf xumuraaf ga'etti aanee riikardiidha kan inni qabu. Yeroo 16 kanaan dura xumuraaf ga'een yeroo 8 shaampiyoonii ta'e yeroo 6 kan inni mo'atame Manchester Cityn tariitii waancaa liigii yookaan Carabao England injifachuu isaanii yaadatama. Ammas waancaa Premier League England tarii harka caalu Arsenal harkatti galfatee Pep Guardiolaan hanga xumuraatti ni morkanna jechaadha kan isaan jiranii. Chelsea ammoo bara 2020-21 erga waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa tapha xumuraatiin Manchester City injifate as taphoota 13 Manchester City injifatee hin beeku. Kun garee faallaa waliin tapha baay'ee osoo hin mo'atamin kan Chelsea ittiin imale ta'uudhaan riikardii gadi aanaadha kan inni Manchester City irratti galmeesse. Kanaaf tapha boruu kanaan Pep Guardiola immoo Premier League Englandin tapha dheengaddaatiin Crystal Palace waliin taphatanii taphattoota murteessoodhaaf boqonnaa kan kenne waancaa FA England kanaaf xiyyeeffannoo akka kennan ifatti kan irratti mul'atedha. Odeeffannoo La Liga Spain wal qabatuun kaleessa Real Madrid injifannootti deebi'eera. Dursee waancaan harkaa fudhatameera. Bara dorgommii waancaa malee xumuruu beekameera. Real Madrid goolii 2-0dhaan Real Oviedo kan inni injifatee darbii El Clasicootiin Barcelonaadhaan mo'amee ija isaa duratti Barcelonaan Real Madrid injifatee shaampiyoonii La Ligaa ta'uunsaa ni yaadatama. Gonzalo Garciadha akkasuma Jude Bellingham goolii injifannoo Real Madrid galchaniiru. Tapha kaleessaa kanaan addatti taphachaan alatti yookaan injifannoo Real Madridin alatti Kylian Mbappén jijjiiramee daqiiqaa 69 irratti yoo dirree seenu deeggartoonni Real Madrid sagalee isaanii ol fuudhanii itti iyyaadha kan isaanii turanii. As dhiyoo deeggartoota walitti bu'uudhaan sagalee miliyoona hedduu inuma miliyoona 50 caalu walitti qabanii akka inni Real Madrid gadi lakkisu gaafachaa turu isaanii yaadatama. Inni garuu kaleessa yeroo deeggartoonni kunneen akka sagalee isaanii ol fuudhaa turan kolfaadha kan inni ture. Yeroo tokko tokko wanti akkasii ni mudata Real Madrid keessatti, ammoo kun wanta eegamudha. Real Madrid kilaba jabaadha. Ana dabalatee kilaboonni taphattoonni ciccimoon addunyaa kanaa taateen akka kanaa mudateera. Garuu kubbaa miilaa keessatti wal hubachuun barbaachisaadha yaada jedhu Kylian Mbappén kan dubbate. Kanaan booda namoonni kunneen waa hubatanii yaada isaanii akka jijjiirratan
abdiin qaba jechuudhaan taphichaan booda kan dubbate. Bara dorgommii kana Kylian Mbappeen dorgommii hundumaan Real Madrid goolii 41 galcheera tapha 41ni. Garuu Real Madrid waancaa malee bara dorgommii kanas xumureera waggaa lammaffaadhaan walitti. Deeggartoonni kunneen keessumattuu barreeffama babal'aa yookaan guddaa qabatanii uffata irratti qabatanii kaleessa jechuudha. Kylian Mbappee fi akkasuma pirezidaantiin Real Madrid Florentino Perez kilabicha gadi nu lakkisaadha jechuudhaan barreeffama guddaa qabatanii kan isaan ba'anii. Kylian Mbappeen garuu yaada kana hin deeggarre yaa obsan yaada jedhudha kan inni dubbate. Carlo Ancelottiin waliigaltee haaraa Biraazil waliin qabu dheeresseeti kan inni jiru. Bara 2025 darbe keessa Real Madrid gallakkisuun leenjisaa garee biyyaalessaa Biraazil ta'uu isaanii yaadataman lammiin Itilii ganna 66 Carlo Ancelottiin amma waliigaltee haaraa hanga bara 2030tti isa tursiisu kan inni mallatteesse. Federeeshiniin kubbaa miilaa Biraazil manguddoon ganna 66 kuni waancaa addunyaa kan bara 2026 ji'a tokkoon booda eegaluu dabalatee kan bara 2030 waancaa addunyaa lamarratti akka inni garee biyyaalessaa Biraazil dursuuf waliigaltee waggaa dheeraa kan isaanii dheeressanii bara darbe waggaa tokko qofa waliigaltee kan inni mallatteesse. Haalli inni garicha tasgabbeessee garicha gara waancaa addunyaatti kan inni dabarse karoorri Carlo Ancelottiin garee kana morkataa jabaa addunyaa Biraazil kanaan dura waancaa addunyaa injifachuun ittiin beekamtutti deebisuudhaaf hojjechaa jiru akka isaanitti tolee fi kanarraa ka'uudhaan hanga 2030tti akka inni garee biyyaalessaa Biraazil leenjisuuf waliigaltee dheeressaniiru. Baay'ee gammadeera waliigaltee kana dheeressuu kootitti. Biraazil leenjisuun ammoo waan addaati jedheera Carlo Ancelottiin erga waliigaltee isaa dheeressuun beekameetiin booda. Waancaan addunyaa 2026 taphni xumuraa tariitii tapha seenaa waancaa addunyaa keessatti sa'aatii dheeraa fudhate ta'uu danda'a jedhamu galmaa'e. Kunis yeroo taphattoonni boqonnaa ba'anitti daqiiqaan dabalatamu gidduu sanitti ammoo agarsiisni garaagaraa sirboonni shubbisni taateewwan waancaa addunyaa wal qabatan kan irratti mul'atan. Kana alatti ammoo sababa haala qilleensaa ho'a olaanaa qabuuf boqonnaan taphattootaaf kennamu murteeffam VAR daqiiqaan dabalataa ammoo sa'aatiin kan itti taphni walqixa xumuramee dabalata daqiiqaan kan kennamu yoo ta'e taphni tokko boqonnaan isaa yoo xinnaate daqiiqaa 24 ol ta'uu akka danda'udha kan himamaatiin jiru. Kun seenaa waancaa addunyaa keessatti tapha xumuraa jechuudha. Waancaa addunyaa sa'aatii dheeraa fudhate ta'uu danda'a jechuudhaan himamaatiin kan inni jiru. Waancaa kilaboota addunyaa irratti Ameerikaatti qophaa'e irratti daqiiqaa 24 sekondii 24 ol itti fudhateeti kan inni ture boqonnaa deebi'uudhaaf taphattoonni. Waldaan taphattoota addunyaadhaan mootariiti. Kuni taphattoota irratti miidhaa geessuu danda'a. Boqonnaa dheeraa tapha boqonnaa gabaanii gaafa taphattoonni boqotanii deebi'an sa'aatii dheeraa fudhatanii fi miidhamaaf taphattoota kanneen saaxiluu danda'a jechuudhaan yaada kana qeeqeeraa ta'us garuu kun karoora fiifan qabatee fi waancaa addunyaa kana bohaaraa yookaan bashannansiisaa taphachiisuudhaaf akka ta'edha. Kana alatti tikkeettiin seensalleen qaalii akka ta'e yookaan olaanaa akka ta'e gatiin seensaa kan himamaatiin jiru. Tikkeettiin waancaa addunyaa bara kanaa tapha xumuraa inni gadi aanaadha jedhame. Gatiin isaa laafaadha jedhame doolaara gara 7,987 kan inni ta'u gara birrii Itoophiyaatti miliyoona 1.2 ol kan inni namni tokko istaadiyeemii seenee tapha xumuraa daawwachuudhaaf. Kun tikkeetii isaa gadi aanaadha. Kanaa ol tikkeettiin ammoo sadarkaan teessumaatiin wal qabatee qaala'insa akka qabu kan himamu. Kun ammoo fiifan dhaabbilee barnoota gurguddoo addunyaa irratti inni deeggaruu fi galii walitti qabuudhaaf akka karoorfatedha kan himamaatiin jiru.